Shamarka funee jaalatamtoota keenya irraa akkaataa waayifaa keessan paaswordii jijjiirtan isin garsiifna. Akkasuma fedhe yoo haa ta'u waayifaan keessan akkuma armaan olitti agartan kanatti http://2/92.268.2/takka jechuudhaan Google irratti barreessuudhaan egaa kana barreessitan booda sarchii jettanii egaa barbaadan booda karaa paaswordii keessan ittiin jijjiiruu dandeessanitti isin dabarsaa jechuudha. Amma kunoo ani sarchi godhaatiin jira. Sarchi godheetiin amma http://2/92.268.2/takka jechuudhaan itti barreessee sarchiin godhu jira jechuudha. Egaa sarchii jenneen booda kunoo akka amma asii olitti agartan kanatti peejii kanarratti gisee sarchi gootan armarra isin fidaa jechuudha. Yoo isin paaswordii jijjiirtanii jiraattan paaswordii keessan galchitan yookaan ani jijjiirraa admin jeetiin bira dabree jechuudha. Admin jee giseen dabru peejii kanarra isin fidaa asitti wireless security jira, wireless setup fi kana jira. Kana keessaa qajalaa filattanii security setting irratti pre-share key qajeelu jira. Urjiidhaan isiniif kaaya. Isin urjii kana haayixaniiti paaswordii mataa keessanii itti barreessitanii jechuudha. Yeroo paaswordii keessan itti barreessitan gisee xumurtan booda gadi buutanii apply change jettanii jechuudha. Apply change gisee jettaniin sakandii 21 isiniif kennee sakandii 20 kana gadi lakkaawaa jechuudha. Akkuma kana gadi lakkaayee xumure waayifaan keessan isin jalaa baheeti akka haaraatti if booda isin deebisaa jechuudha. Yeroo kana isin kana hanga lakkaa'ee fixuu eedaniiti gisee inni keessaa bahe isin akka haaraatti paaswordii keessan karaa pre-share key irratti galchitan san itti galchitanii jechuudha. Galatoomaa share laayik godhuu hin dagatinaa.